siyaasni biyya kana shiraa fi daba cimaadhaan masakamee gaggeeffamaa dhufee fi gaggeeffamaa jiru kana keessatti akkasumatti lufee lafa bu'uu danda'a jennee yaadna taanaan ulfaataadha. Rakkin ebaluu kan jedhamu akka PLC isaatti akka isaa mijaa'uu danda'utti ijaarrateetu isa tajaajilaa ture sana diiguu gaafata. Akka ummata biyya kanaa sabaaf saboota biyya kanaa itti tajaajiluu danda'utti akka haaraatti diiganii ijaaruu barbaada. Ilaala raayyaa ittisa biyyaa keessatti waggaa lamaan irraa isiniin hin jedhu waggaa har'aa mootummaan naannoo Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa wal kasasaa baane miti. Anis pirezidaantiin ture waltajjiitti ba'ee etuun sodaatiin namumti dheeraan kun warra kanatu ummata keenya fixaa jira, ummata keenya kan dararaa jiru, ummata keenya kan harkatti fixaa jiru, diina fagoo miti raayyuma kanaa jenneetu miti kan kasasaa baane himataa baane eenyuun ni manne nuti. Yeroo sanatti akkamitti wal barbaanna turre? Walitti nyaachifannee wal barbaanna turre. Nu hin qabnu warri qabu nyaachifatee nu barbaadaa ture. Namni tokko dursa wanni isa barbaachisu qotachuudhaaf, daldalachuudhaaf, naggadachuudhaaf, barsiisuudhaaf, barachuudhaaf nageenya isa barbaachisa. No matter what. Jaalattee jibbite. Yoo gabbaate ni ukkaamsamte. Yoo ol deebitu manaa sirra gubate. Yoo ooyiruu dhayxe ooyiruu keessatti soomalee ajjeefamte. Finxaaleeyyi naannoo Amaaraatti tana biyyi ijaareen sheeyxaantichi ijaareen ajjeefamte. Sigale. Meemma Wallaggaa amata meeqanii oomishatte. Yoo isaan oomishatan tuulaa guban dhufanii Shawaan ni oomishatte. Sigale. Kan faarsee bulaan akka agartee faallee leellisaa fayyisaa maalimi faalleen leellisaa sunfaan osoo labu taa'ee miliyoona 5 boolla qotu sharmuuxaa miliyoona 5 kafaluu jechuun maanaan ayatoota kana. Jaltu keessaa namni ukkaamsamaa jechuudha. Jaltu keessaa namni dhumaa jechuudha. Miliyoonni 5 sun silaa ummata jalduu sanii bishaan baasuu hin danda'u. Inni dogoggoraan farshoo ofirra dabarsee miliyoona 3 faa katabaa jechuudha cheeka. So amma kana fa'aatu gartee sagalee ummataa osoon ummanni ukkaamsamu osoon ummanni dhumu osoon ummanni kana ta'u sigale mootummaa Oromoo siin jaaju. Mootummaa mootummaa arra hedduu waay mootummaa Oromoo maalii miti kuni diina Oromooti sigale diina Oromooti jechuudha. Oromooti dammaqi hayyoota kee dhageeffadhu sheeyxaana kanatti umuroo godhii jechuudha. Sheeyxaana kanatti umuroo godhii jechuudha. Ani wanniin isiniin jiru waan nageenyin buuneen mindaa dabaltaa miti waan feete godhe bu'aa maal qaba? Dhukkubsata akka faallee leellisaa kana fa'aa kaabinee godhatte namicha mataa baaldii sanfaa kaayyoota xiqqeessu kaayyoota arrabsu if jala keessee harroota if jala guurtee hayyoota if jala yaaftee wanni ati fiduu dandeessu hin jirtu jechuudha. Mindaan maaliif dabalame? Mindaan piippiin jaalattee dabaltee hin jirtu muddamtee dabalte. Kunuu hujirran oollee jechuudha. Ummanni gartee maskaram kanatti takkaa fuulbana kanatti of qopheessaa jira. Sheeyxaana kanatti umuroo gochuuf karaa wabootiin haa ta'u, karaa fannootiin haa ta'u, karaa TPLFiin haa ta'u tokkummaan ijaaramaa jirti. Sigale namni if qopheessaa jira, qeeroon qophaawaa jirti, dooktarri qophaawaa jira, barsiisaan qophaawaa jira, hayyoonni keenya sirri dalagu jira jechuudha. Arra gartee sirni wasakaa gartee dalagaa hayyoota kana hubate wallaalaa fi wallaaltuu telefoona bitee harka kaa'ee barri gaafuudhee miidiyaa nama maraataa hunda harka galche
hayyoota kana xiqqeessisiisu maatii hayyootaa xiqqeessisiisu sigale tokkummaa sabaa diigu gosaan nama walitti kaasu naannoon nama ijaaru sigale kanarra bobbaasee jira maal siinjaa si caalaa si yaada hoggi dhufe amaarri jaara amaaraa fi Tigreen shaabiyaan jaaramaniiti kuushii biyya numaatu kuushitti ol guddisanii kuushii biyya bulcha jedhanii nuti seemeetik biyyarraa facaane jedhanii gayyaa jiran meeqamtaana siinjaa bare dhufee bare si caalaa sabboonaa ta'e si caalaa aabaa'oo ta'e si caalaa woboo ta'e dhufaa bare eenyu ol ta'eef dhiyeessee dhufaa piippiin tunillee waa faayidaan qabdu isilleen mooyyeedhaa yootti hirkatanillee nama jalaa jiibi meeqamtaana garuu furmaanni biroo hin jiru isaanuma kana jabeeffanne isaanuma kana gorfachu siinjaa boodar piippii ta'uu waan ati beeytuun siinjaa filannoo ati qabdu hunda si cuccufaa jechuudha karaa ati qabdu hunda yoo karaa kana gorroo yoo karaa marroo kana gorroo ay marroo numa harkaan qabu yoo karaa jaawar kana gorroo ay jaawar maa yoo karaa taayyee kana gorroo ay maal harkaa qaba ifiifuu hidha jira siinjaa karaa hunda si cufaa jechuudha duuba furmaanni maal hoggeeti jette bakka namichuma kana wanta godhachuudha maaliif sabboonaa godhanii sitti ergan sigale leenjifamee tolfamee miidiyaaleen hundi bitamee jiran siinjeer miidiyaan biyya alaa kun guutuun warri fannoon nu dhufa jira juu cufa keessa isaanii keessa waa dhufanii amma duraan isiniin jedhe keessattuu ispeeshaalii qaallicha shabboo miidiyaarra taa'usan sigale namni woboo diigee namni rakkina woboon qabdu guutuu saaxilee sigale rakkina keessatti ijoolleen furachuu jirtu hunda wal fixu jira wal gatu jira maarre jee sanyii hunda akka galu warri goosise qaallicha sanfaa sigale amma maal jaan sigale warri kasiisun ta'aniiti furmaanni biroon jiru maarreen nu dhufu jirti mitirqishoon nu dhufu jirti adeero Tigree fi Amaararra namni dheengadda wal fixeen jiru osoon akka teenyee laayif ilaallu seenarraa akka mililik Oromoo fixe jechuu seenarraa dhageenyetti hin dhageenye ija teenyaan laaluu turre osoon isaan dhalaa Tigreetti mismaara cabsanii laaluu turre lafarraa finna jechuu sagalee isaaniitu jira jarasantu arra ay ummanni keenya dhumuu jira ka ummata keenya fixu jiru kanummaa waliin nu fixe sunu kana shayxaana guddaa kana jee walii galu jira nuti immoo seenarraa jechuu jirra seenaan tun tattii daamtee jira tarraa irrattee jira ganaa seenaa hayyoota seenaatiif dhiifnaa Amaara bara hoggii isaan nu fixan nuti ija teenyaan hin garree bara garuu jarri kun hoggii ilmaan isaanii fixan manaa wajji guban ijaan wal argu ilaa ammaa viidiyoo jira sii taphachiisuu hin dandaasi maal siinjaa lidatu wajji taa'ee jaawarii maarree wajji lidatu isaa nama jeesu ragaani qabdaa yoo jetteen hin jiru sheeyxaanticha kana garuu isaa dhiiga namaa dhugu isaa batti urgee isaa harka huddu duubatti hiisisee namaa hangas takka dandeettii qabu ija saba kanaa ta'e nama siyaasaa saba kanaa gartee tacaccabte tana ni wal'aana jedhanii itti amanamee gartee miidiyaaleen biyya alaa hundi dubbisan akka ijoollee xixiqqootti akkasitti hidhee bakka gaarbeeja darbisan akka filannoo sii dhiyeessaa jechuudha ati maaliin si sodaachisa seenaan si sodaachisa seenaa inni si sodaachisu san ammoo ka gadhaabu jiru Adwa 00 je Yamilika haulti je Yamarre mitirkisho je seenaa jarasanii ka jiraachisu jiru qaallichuma inni siifaarsu kana mootummaa keenya ilma keenya ka siinjuu kana ilma kee garuu ka sirni kunnaan ta'u je lubbuu takkitti tana sii kennu akka marroo kana sirni kunnaan ta'u je ka lubbuu sii kennu akka jaawar kana sirni kun abadan gadhaabachuun qabu dogoggoraan duraanuu deeggarre khasiinjuu akka taayee kana gartee akka waan diinaa godheeti akka waan gartee baandaa godhee sidheeysaa jechuudha saniifuu gartee namni chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jedhe keessattuu diiyaaspooraa warri miidiyaarra jiru chipsii lama nyaatan ummanni
asiin sabboonaa si fakkaataniiti asiin nama saba kanaa yaadu si fakkaataniiti sigale achi galgala wanni isaan godhan waan biroo guyyaa wanni isaan miidiyaa irra sitti haasa'u waan biroo ana kana mai isin balaaleeffatuutiin ta'a ani isin narrabsaan irra laalina takka takka faa isin hoggi waajees gartee jara amansiisuu fi akka isaan na amananii citiinatti himan godhuu fi sigale narra laalina jaa warra hojii dalagani saniifuu uummanni keenya dammayxanii eenyuutu onnirraa dhugaan saba kanaa sagalee ta'u jira miidiyaa kamtu dhugaan saba kanaa sagalee ta'u jira miidiyaa kamtu dhugaadhaan hayyuu kamtu dhugaadhaan dhugaa ummata kanaa gabbaasu jira jettanii dammaqu qabdanii miidiyaa gosa nuudhaa deessu miidiyaa maarree gosa abaluutu walgahii qabaju adeeroo kun miidiyaa keenyaa miti gosa gartee ittiin wal beekan malee ittiin waliin diigan amma duraan isin hime nuti waa'ee muuxannoo gosaa hin beeknu hin qabnu Somaalee khadiigee zeeroo deebise gosummaa Somaalee irraa fakkeenya isii amantii takka qabdu afaan tokko qabdu aadaa tokko qabdu kabittinneeyse gosummaadha jechuudha araba wanni bittinneeyse gosummaa Oromoo haga ammaa durirraa qabe haga irratti wanni diinni tokkotti bu'ee cabsuu dadhabeef Oromummaa isii tokkummaa isiitiif jechuudha namarra jabduu taatee namarra maal taatee Oromummaa jecha juu kana waan jabeeffattuuf jechuudha arra gartee warri dantaa kiishee fi dantaa kursii fi malee dantaa sabaa fuuldura sabaa kanaaf haajaan qabne namicha gartee shayxaana guddaa kanaa jecha haala mijjeessaa jira jechuudha yaa obboleeyyan kiyya namni isinitti iyyuu jira namni wayii harkaa isinitti iyya dheengadda gaafaanan walleen sun xiqqoo xurii qabdii nurraa dhaabaajuu akka waan an wallee namicha sanii dura dhaabbadhutti namoota hedduun na fudhatee khasaaraa walleen sun fidde hanga amma deemu jirti khasaaraan qabsoo teenyarra walleen sun fidde haga amma deemu jirti ni dhaabdanii mi ni dhaabdan yoon dhaabne sabarraa dirqiin isin dhaabnaa kijibdu tokko haa ichi keessa taa'ee arsii arsuma qorsaa juus arsiin inni jaalatu jirtu arsiin lafarraa taragamaa jirti kaasii dhagaachi darbatu sarargeen inni jaalatu jiru shawaan inni jaalatu wallaggi inni jaalatu walloon inni jaalatu jirtu kijibaadha ergama addaa keessa jira jechuudha saniifu ajandaa gandummaa kana kanuu darbe piipiidha dhaabaadha ajandaa tokkummaa kanuu darbe hayyoota keenya fudhadhaadha kanaa booda namni gartee qaallicha shayxaana dhiiga si dhugu jiru memma waan takkaan si gaafadha bineensa si nyaatu jiru asii si ciniinu jiru bineensi tokko yoochi taa'u jiraate ay kunaana ciniinuu santurra badaa jettee ciniinsa fidhiiftamu kasi ciniinu jiru kana firraa buqqifta bineensa dhiiga nu dhugu jiru kana firraa buqqisuun dirqamaa jechuudha santarii uleen ofirraa ajjeesuu dandeessa gaafa kana firraa buqqifte uleen ajjeesuu dandeessa dhagaan ajjeesuu dandeessa guuzaan baatee ajjeesuu dandeessa jechuudha ichi taa'u jira waan ta'eef bineensa si nyaatu jiru kana kunaas nyaatuu dhiisii jaabar santurra badaa khataa'ee silaalu jiru santurra badaadha kunaas nyaatuu dhiisii jaabar ati duu jirtaa bar sigale ati duu jirtaa bar saniifu diinni guddaan Oromoo eenyu ol shayxaanticha kana jechuudha Oromoon tana dhibbaa dhibbatti